kana fuula qulqulluu Waaqayyo tokko nami nageenyi isaarraa Waaqayyo hunduma keessaa jiru nama toomaatu Waaqayyo akkam jirtu akkam guyyaa irraa geessan amiin Waaqayyo maqaan isaa kan galatamee nuuf haa ta'u akka fedhaa fi eeyyamuu Waaqayyotti kanan dubbisarraa kan jiru xiqqoo ishee qabattee isin dhiyaadheera barumsa xiqqoolleen ta'u akka irratti natti hin qaba akka dhaggeeffattanis kabajaan isin gaafadha abbootiin qulqulloota boqonnaan boodanuu kadhatu nu gargaarus itti maluureen yaadachuudha. Yaanni lubbuuwwan addunyaa kanarra jiraatan nuyi kadhatu erga boqotanii immoo akkamitti nuuf kadhatu jechuun gaafii ni kaasu deebii isaa immoo Qolaasiyaa boqonnaa 2:5 hafuuraanis garuu jennutti ni jira duraan dursinee waa'ee du'aa ka'umsaa amanuu qabna ilmi namaa kamiyyuu amantaan yoo cimee lubbuu jiraatuu qaba kadhannaan yeroo hundumaa irratti du'aa ka'umsaa jireenya bara baraatti amanan. Akkuma jedhame ergaa Yohaannis tokkoffaa irratti Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 1:5 hanga 6tti egaa yaa saba Waaqayyoo kan ija keenyaan agarre garuu garaa keenyaanis dhageenye jireenya bara baraa qabna isiniif himna jedheera. Ilmi namaa lubbuu jiraata malee lubbuu du'uu akka bineensaa fi akka beelladaa biroo hin qabu. Yohaannis boqonnaa 5:17 Kana irratti amanu hundinuu akka jiraatuuf malee akka du'uuf miti jedheera. Waaqayyo yennaa ilma namaa uume yeroo foonii akka isaaf galateeffannu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 kana irratti addunyaa dhufaatiin akka galateeffataniif dursaan nu uume malee akka biyyoonni taanee biyya lafaa irratti akka uummattoota biroo warreen lubbuu dhiiga qofoo walleen lubbuun dhiiga qofaa qaban miti. Duuka bu'aan Kiristoos Yohaannis irratti irra deddeebi'uudhaan waa'ee jireenya lubbuu bara baraa ta'uu ibseera. Kan nu barbaachisu kunoo kadhaa jireenya bara baraa jedheera. Mee qulqulloonni du'aan warra jedhamaniif gaafii tokko gaafachuun barbaada. Kunis isaan akka du'oomsaniif kan Waaqayyoo amane nuti garuu akka jireenya bara baraa argannuuf malee akka duunuuf miti. Kan duutii jirri jedheen maal Kiristoos osoo hin taane kan seexanaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeelaa Luqaas boqonnaa 20:38 irratti warreen saanduqoota gaafii ta'ee du'aa ka'umsa gaafatanii deebii yennaa kennu akkana jedheera. Egaa Waaqayyo jiraattota malee Waaqa raajotaa du'anii miti. Hundumtuu isa biratti jiraattota jedhee jira. Galaatiyaa boqonnaa 3:6 irratti qulqullaan Phaawulos Abrahaamin Waaqayyoo amanee akka tolaa ta'e lakkaa'amee akkasuma warroonni amananis ijoollee Waaqayyoo akka ta'anii hin beektan jedheera. Itti dabaluunis akkana jedheera Waaqni isin waame akka kana raawwate kan amanadha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:20 irratti abboonni akka jireenya addunyaa lammaffaatti ilma namaaf dhaabbata Yohaannis mul'ataan argeera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:13 Qolaasiyaa boqonnaa 2:5 irratti qulqulloonni addunyaa kanarra yoo boqotan Waaqayyo biratti kabaja qabu. Faarfannaa Daawit 115:6 irratti boqonnaan toltoota Waaqayyoo fuulduratti kan kabajamedha jedha. Mee abboommii Waaqayyoo boodaa kan nu kadhannu Wangeela Luqaas irratti gadi fageenyaan haa ilaallu. Amma immoo al tokko namtichi sooressi tokko ture inni ulfaataa irraa uffata isaa fi jaalataa dhagaatiin tolee fi ijaan miidhaguun gatii isaa baay'ee kan guddatee gurgudaadhaan guyyaa guyyaatti qonnaattiin jiraata ture. Egaa Alaazaar jedhamu namni isaa gatamuun du'e tokko immoo balbala kallee isaa duraa kaa'ee ture. Inni achi ciisee heerraa maddii soorachaa irraan hancaa'ee gatamuun illee nyaatamuun ni kabajamee ture. Namtichi egaan sun du'ee ergamoota Waaqayyootiin gara cinaa Abrahaamitti geeffame. Soorichi immoo du'ee awwaalame. Qilillee keessattis dhibbaan otoo jiruu ol ilaalee Abrahaam fagootti Alaazaarin cinaa isaatti arge. Achumaan yaa abbaa koo Abrahaam na oolchii
fiteen qabu irraa bishaan cuwwuu arrabaa koo naafaa qabbaneessu Alaazaarnaaf asnaaf ergi anoo ibidda keessan jira dhiphachuu jira jedhe waammate. Abrahaam garuu yaadadhu yommuu Alaazaar immoo jaarraa gadhee arguudhaan ture amma garuu inni billinaan gammachuu jira ati immoo dhiphachaa jirta. Kana hundumaa irratti immoo as gamaa keenya gara keessatti darbuun wal barbaadan akka hin dandeenye achii gara keenyas akka hin ceene da'oon guddaan isin gidduu jira ittiin jedhe. Inni immoo deebisee egaa immoo maan mana abbaa koo kootti akka isin ergitaniif isin kadhadha. Anuu obboleessa 5 qaba isaanis iddoo dhiphinaa kanaa akka hin dhufneef isaan akka akeekkachiisu jedhe. Abrahaam garuu isaan Museedhaa fi raajonni qabu isaan haa dhageessan jedhe deebiseef. Inni immoo wayyaayyoo yaa abbaa koo Abrahaam warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaa yoo dhaqe yaada garaa isaanii ni geeddaraaf malee jedhe. Abrahaam immoo Musee fi raajota yoo dhaga'uu dadhaban warroota du'aa ka'anis deebi'anii dhaga'uu hin danda'an ittiin jedhe. Luqaas 16:19-31. Egaa caqasaa armaan olii irratti kan hubannuu qabnu tokkoffaa jireenya bara baraa jiraachuun isaa lammaffaan qabuun qabna. Lammaffaan lubboonni akkuma asii fi biyya lafarraa hafuu qaban samiirratti akka qaban. Mul'ata Yohaannis 14:13-13. Sadaffaan lubbuuwwan kamiyyuu aangoo wal qixxaa qabaachuun. Kana jechuun Abrahaam waan foon qabaateef raajota biroo hanga Abrahaam hin ga'an jennee akka raajotaa fi lubootaa hin taanee fi Abrahaam Museedhaa fi raajota qabu jedhee ittiin hime isaa abbaa wal qixaa qabaachuusaati. Afraffaan abboonni boqonnaa booda nuuf kadhachuun isaanii namoota baay'ee osoo boqonnaan booda nuuf kadhatu ta'ee nuuf hin kadhatan ta'ee maaliif yaadne maalicha soorichaan sun kadhatu garaa isaatti fudhachuun didaree jedhu. Fudhachuun dideensaa sirriidha. Sababbiin osoo Abrahaam namticha sana fudhate tokkoffaa egaa lubbuun dabaluun boqotee inni lubbuu biroo biraa adeemsa gaabbii hin galu. Lubbichi achi waan jiruuf isaan kadhadha jennaan sanaa gannata gala. Hangas garuu wanta barbaadan raawwachuun jechuun garaa tokkoon isaanii immoo luboota foonii irraa Abrahaam fi danda'a waan ta'eef akka abboota walqixxaataniitti himuudhaaf. Lammaffaan gaabbii akka galaniif qabuun biyya lafaarraa yennaa foon jiraannu qofaa akka ta'e ibsuudhaaf. Kanaaf dhiiga hoolotaa qalamee keenya qulqulloota eeguu qabna. Akka waan xiqqoo irraa barattan abdii guddaan qabaa. Jalqabsii kana xumursiisee Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Ameen. Ameen. Obboleettii keenya sagalee jireenyaa ishee dhageessisu. Nullee jecha kana dhageenyee akka jecha kanaan jiraannu, jecha kana akka amannu, jecha kanaan akka fayyina argannu Waaqayyoon inni nu haa gargaaru. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kana warri dhaggeeffattan warra dhageenyeef sheerii godhaatii, laayikii godhaatii jecha Waaqayyoo namoota hin arganneef akka argatan, namoota hin dhageenyeef akka dhaga'an taasisaa jechuudha. Kaayyoon mana amantaa keenya wangeela baay'isuu, wangeela babal'isuudhaana. Nutis uummanni Oromoo, uummanni kiristaanaa warra dhageenyee dhageechisuu, warra dhaga'anis immoo akka jecha saniin jiraatan gochuu qabnaa jechuudha. Jabaadhaa. Waaqayyo faana ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wasalaatu